Hai akkam jirtanii kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Maartii akkam jirtan nagaa jirtu an biyya keessaas an biyya alaas hundi keessanuu akkam jirtan nagaadha ani nagaa fuudha galata waaqayyo እና har'a hinaan bira dhufee jechuudha viidiyoo hojjechuuf ishee wajjin jechuudha viidiyoo sam'iisee amma ishiin immoo mana waan hin jirre biraankii wayii irratti hojjechuuf jechuudha siistariin mana jirti ishiin immoo gadi baatee jirti jechuudha suuqii deemte jette ishiin immoo daa'ima raffistee soofumarra goona jechuudha daa'ima irratti biraankii hojjenna ishee wajjin jechuudha lafa goonet ishiin dhuftu daa'imni mana hin jiru ishiin immoo baatee deemte ishiin illee jechuudha siistariin baatee ala baatee deemti ishiin dhuftu homtuu mana hin jiru ishiin dhuftus daa'ima odoon qabatin ol dhufti siistariin illee ala baatee jechuudha daa'ima immoo yaa'u mana godhee jettiin inaanecha daa'imni wetteen daa'imni hin jiru wetteen bakka saniin booda alakkani manuma godhee deemee jettiin siistariin እና ሂናን ሞ ማለከ ጀቱ አከማከ ዱባቱ ሂላለ ወጅን jechuudha hin dhufti waan ta'eef suuqiin dhiyoodha amma dhufti viidiyoo kiyyan gabaabsa jechuudha እና daawwadhaa sisterii manarti viidiyoo na waraaba jechuudha kunoo kabajamtoota keenya sisterii wajjin hojjechuu enna amma daa'ima hin raffisti jechuudha enna raffisa jirate jechuudha asirratti raffisti ishiin immoo siistariin gadi baatee ala baatee jechuudha gara alaa baatee hinaanii dhuftu hinaanis siistariinis mana hin jirtu daa'imnis mana hin jiru achi xiqqoo turte immoo siistariin itti dhufti jecha daa'imni wetteen daa'ima lakkasumaan godhee deemee duratti balbala banaatti gattee deemtee jetti siistariin oo namni wayiillee siyaamayyuu nan kakka'ayyuu jetti innaa sababa saniin maal akka isheen taatu ilaallaa jechuudha ana asumaan godhee deeme sila maaltu fudhate bakka gad ala keessa faa deemanii soqoo jechuudha innaa daawwadhaa isiniin jedha amma ati diimi ala ba'i እሺ gara ala deemitu boodoo ishii dhuftee eegiti gadi kootu fitte jechuudha dhufu geechi amma dhufti waan ta'eef daawwadhaa firaankii addaa irratti hojjenna jechuudha irra jechuudha dhufaa jirti natti fakkaatu Ina. Babi. Ye. Ini gara mana kushiinaa deema jechuudha. Akkanaan darba jechuudha. Innaa dhufaa jirti natti fakkaatee qaba. John, esa te me llevan daa'ima fuute. Irraftaan isin. Fattanu, esa goote daa'imnis. Ndafne na laa'imni faayira. Ala, daa'ima si biratti hangatee deemee miti deemaa. Asuma godhee deemee jume. Oole guutuu. Eessa goote? Nadi ka dhuftee miti maa naqame? Hin argine amma nul seene naraa qabattee raftee si'aamuti argaarra jira seena inni ma eessa goote? Ala asuma godhee deemee. Siruma. As godhanii akkamitti eessa deettee? Ala gadi baay'ee silaa. Maal goota ala? Daa'ima gattee maal goota eessa maaltu jiru re? Namni si'a duratti balbala garuu hin hanqaqa'u bee. Maa kan ladda rabbi ate eenyu balbala kan ladde daa'ima eessa gooti micoole sabdaayi dhossuun ante barakumaa dhessitu isabda naan jetti ara daa'ima fidi gootti too giifti tiyya bakka gootee naan isiman godhe baran daa'imni asii maal godha kobaasaa eessatti gattee deemu anasuma godhe daafii meenaa fidin qalladini hoo siruma maal jettiin ofumaan adhasitee maaliif asi dhossan ana ciibsee deeme siin jedhe godha soo ciibsee deeme gadi ba'ee alaayi waa fudhachuu gadi ba'e maal fudhattee jecha waan natti fudhattee dhufte
Ani suuqin deema aangumaan ani suuqin deemutti maaltu lafa lixeere aaran qalladii nana nattiin qalladii micoo maal taate sin badee baay'inaan fuudha deem fiddu malee mana natti hin galu deemis Dusi waaqa daa'imaan ati immoo yaamnu Durate si dawwalee bilbilli nana direbe. Si dawwalee miskoolli si biran geenye. wayyo nan dhufaatte kan garuu waganatti waan dhuftu seene. Ani kaa'u mana jirta seema dhufee mana laalu kaa mana hin jirtu jedha achiin bakka gizuma sattis na'ee bakka nan hojjete. Durallee yaade beekta mana. Seetii nana qalchiistaan maa isinuma akkamitti waan akkanaa yaaddan. Ani gateen deeme micayyoon gateen deeme jette. Halamaan dhufoota baannee saaphaannee numa oolle maangoon gurbaan dubbattu ati dhiyyitu namni osi fudhatee deemu Garuu si argame caafii kee garas yoo garas ofii deemtu. Ankaa kanaatti sinarratti hojjetu. Si godhe garuu biyya biraatillee akkanatti. Wade kunumaan beeku baannaan. Si godha silaa abbaa duuba ijoollee baay'ee qabdu. Abadu jettu. Indoo miikatteeyyuu. Bada kana moo. Innaa kabajamtoota keenyaa kunoo nuuf milkaa'ee jira. Viidiyoon tasaa kun immoo namatti tola jechuudha. Biraankiin tasaa kun jechuudha. Innaa waan biraa tayyaadee ishiinis rifattee jirti. Waan gara biraa gootetti fakkaate sistariin immoo waan gara biraa geechitee dhuftetti fakkaate. Innaa Laakiin ani bada innaan dhugumaan saayibee dhuguma saayeen gadaree. Ati jalaa fiiddeeyyuu. Innaa kana fakkaata viidiyoon keenya rifaatuu ishii ilaala. Akkanatti garaa nama nyaatti daa'imni jechuudha. Ilmoon akkanadha. Haadha jechuun akkana. Innaa biraankii garaagaraa ammallee biraankii addaa qabannee akka dhufna ammallee biraankii addaan irratti hojjedha. Sirriitti kan ilaa sirriitti dhiiga boochuu jechuudha. Ilaalta nyaata gootu. Nyaanna walumaa nyaannallee nyaannu. Akkanatti si wal mari'attanii narratti hojjettanii. Rabbi namatti tola. Tasan yaade bakka waan kanadha. Kana fakkaata. Inaan amma nagaatti shoodhi. Jira. Dhuguma se'ee rabbiifu jechuudhaan kophaatti hangatee bahe namni ho'i balbala hankaakka allee jennaan baay'ee rifadhe jechuudha dhugaa dubbachuuf taanani. Hordoftoota keenya akkuma beektan jechuudha barri keenya kun bara gaariidha. Kanumaafuu immoo bara sirriitti nama shakkisiisu jechuudha bara gaarii waan ta'eef kanatti anis na shakkee ani waanuma akkanaatu yaadeen qabu kaasisterii yeroo baay'ee kaameraa kanas akkaataa isaa yookaan immoo viidiyoo hojjechuu wanta akkasii suni hoonu ani jedheen yookaan hin hojjenna yoon jedheen hin hojjenna jedhe malee waan akkana kanallee viidiyoo akkasii waan akkasii firaankii kana hojjechuuf hin tattaafattu. Egaa har'a immoo jechuudha edaa qaroo dhufee na dursitee to'i ishiin nuttee jechuudha itti himtee akkana goona jennaan kaa edaa ka'anii firaankii na godhan jechuudha. Ani garuu baay'ee rifadha ammaallee rifaatuun kiyyana keessaa hin baane isiniin jedhaa hordoftoota maartii akkasuma hordoftoota kiyyaa kan hinaantuu beekan taatanii sabiskiraayibii sheerii laayikii godhaayii viidiyoo keenya yoo isinitti tole isiniin jedhaa viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemnutti nagaan turaayii. Akka inaanii biyyaa rifatanii mucaan keetillee si deebi'ee hattuun illee siin jedha ishee hin aarin.